እዚህ አክሽናችሁ እንደ ህንድ አወላለዳችሁ ደግሞ እንደ ቻይና ያርግላችሁ እንደ ቻይና 8 4 ይስጣችሁ ዝርዝርቱ hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota kiyya warroonni taatan hundi keessanuu ashama harka fuuneessinan jedha bakka nagaan dhuftanii wanti Sumayyaa fi Sa'idii fi Hayaat hedduu nama gaddisiisaa jirallee hedduun isaanii waa heddurraa haasaa jira garuu akirri isaa maal akka ta'e hin beekne jechuudha. Sumayyaan akkuma argitan kana ka aariidhaan miira hedduu keessa seentee fuudhii yoo barbaaddee akka warra hindii sanitti yoo barbaaddee akka chaayinaa ilmoo gubbaadhaan rabbisiif haa kennu jettee eebbisaa jirti. Maalinni wantichi yoo ilaalamu dhugaa wanta argitanii nama gammachiisullee miti wanti nama gaddisiisullee hin jiru jechuudha. Wanta nama gammachiisullee hin qabu maaliif jennaani haqa fe'ellee yoo ta'e mucattiin tun jaalattee jirti maatiileen hubatee fi jira in kenninullee yoo jedhan mirga isaati inni illee osoo fedhii isaa keessa jiraachuu baate akkuma Sumayyaan baantu silaa dhiisee biraa deema kalaas. Maatiin waan godhe haa godhu jedhe garuu mucaalleen fedhii guddaa irraa qaba. Jaartii isaa lammataa akka taatuuf baay'ee hawwaa jira. Sumayyaan kanaaf qe'ee keessa deemtee tiniin si waliin akka feete taata balbala dhaabattee tiniin jaalala qabsiistee ofii keetii jaalala qabsiistee tiniin achi booda jaalalli isiituu narraa qabame jettaa kun soba waan ta'eef fuudhitiniin akka warra chaayinaa sanii rabbi ilmoo si haa kennu jetteen jirti wanti kun. Akkam akka jennee ibsinu kaa hin beeytanii hedduu nama gaddisiisaa hedduullee wanta irraa dubbatanillee baay'ee hin qabu jechuudha. Isiniin እና akkasiisin jedhaa maaliif waan hin taane raawwachuun yookaan immoo gochuun yookaan immoo waan akkanaa kanarratti raawwatuun hin barbaachisu sammuu isaanii keessa waan jiru isaantu beeka maaliif akka ta'e beeytanii wanta tokko murteessuun duratti wanta isaan bira jiru san beekuun dirqama jechuudha. Saniifuu wanti isaan bira jiru waan ulfaataa yookaan immoo waan akkaan murteessuu hin dandeenye tokko ta'uu danda'a jechuudha waan san ta'eef hordoftoota kiyyaa yaada qabdanii asuma jalatti babarreeffadhaatiniin isinin jedhaanullee yaada kenna irraa ibsannaa osoo immoo dafaniitiin murtii wayii murteessanii annatti tola jechuudha. Maaliif murtii isaanii dhagahuuf hedduu tokko nama gammachisa yookaan immoo bakka argitanii wanti tokko kanarra bu'ee jira wanti kun kana ta'ee jira jettanii wanta abdii isiniif taasisuu jechuudha. Sumayyaalleen qalbiin isii gadi qabbanaa'ee wanta tokko irratti murteessinee osoo jiraattee bareeda maaliif qalbiin isii yookaan fuudhaa isiitu jaalala qabsiisaa jira jechaanii jirti maaliif dhugaa isiiti akka isaatiif kaa mana isaanii deddeebi'aa jira hiriyyaa isii dubbisaa jira obboleeyyan isaa akkasii. Ana obboleettiin isii akkasii kun akkuma agartan wanta isaan miidiyaa irratti godhatan wal ammaturraa walitti harkifamurraa walitti wanna jechuudhaan akkanatti jiranii jechuudha. Saniifuu waliin daawwannaa jirraa jechuudha waan isaan irra oolan yookaan immoo waan isaan godhaa jiranii jechuudha. Saniifuu wanti kun isaan irraa hin eegamu jechuudha. Dafaniitiin uummataaf waan gaarii waan tolu wayii osoo mul'isanii osoo agarsiisanii annatti tola. Maaliif uummanni ijoolleen lafaa dhuftu tan bakka kana hin geenne waan akka isaan godhan kana godhuuf itti dhimmamanii jechuudha. Waan gaarii osoo barsiisne bareeda waan hin taane asirratti finne osoo maxxansuu baanne bareeda mucattiileen ufajjeesaa osoo jechuu baatte አንተ ነው እሱ ምንድነው ባታስባላችሁ ግን ደግሞ ያለ ኒካን ይያል ማለት ዝግጁ ነን ወይና ነው ስራ ይዘን ሄደን አብረን ኒካ ላስረን ማለት እንደዛ ነው የሚሆን መቼስ ያው waan akkasiiti isinin jedha wanta hundaafuu rabbi isaaniif haa laaffisu wanta gaarii isaaniif haa kennu isinin jedha akkuma as gubbarratti arginu Sumayyaa fi akkanatti wal cinqaa jiranii wal rakkisaa jiranii Sumayyaan achi bo'aa jirti inni asii jaartii taani bo'aa jira. Saniifuu murtii isaa rabbiin isaaniif haa kennu isinin jedha yaanni akkanaa yookaan hojiin akkanaa bareedaa miti maaliif jennaaniini ummanni wanta isinirraa bareetu jira wanta isinirraa argu jira ijoolleen lafaa dhufaa kan bakka kana hin geenne waa'ee jaalalaa kan hin beeyne kan jaalalli maal akka ta'e hin beeyne baay'eetu jira. Saniifuu ijoolleen tunniin maal isinirraa barti
እና hayaatillee baay'ee balleessaa jirti maaliif xiqqooma yoo namni waa jedhee nuuf ajjeesaa malee wanta murtii tokko fudhachuu hin dandeenye jechuudha bakka Sumayyaa san bu'uullee hin dandeenye deebiidhamoo bakka maatii isiisanillee bu'uu hin dandeenye maatiin isii maaliif akka akkasitti isiif jecha waan kana maraxan maaliif akka ta'e hubachuu hin dandeenye waan ofii isiitii jettee yookaan immoo na fuudha bakka waan na jiru san irratti teenshin gootee waan deemtuuf jechuudha bultiin immoo wanta giddiidhaan ufumaa keetii yaaddeetti gootu osoo hin ta'in wanta rabbi namaa qadare waan ta'eef qadara rabbi waan ta'eef obsaan osoo gara jaalalaatiitti deemte yookaan immoo gara maatii horachuu yookaan immoo manni tidaarii jedhan yookaan immoo nikaa godhachuu osoo deemte tasgabbiidhaan bareedaa of ajjeesa jettee gizee dhibba uummata sodaachisuu miti of ajjeesuu jechuun lubbuu ofii dhabuudha malee wanti biraa hin jiru jechuudha namni siif jecha gaabbuu hin jiru jechuudha waan ta'eef ofitti deebi'ii jedhaan ani gara kiyyaatiin. Innaan namni lubbii ofii dhabeetiniin namni argitanii waan hin taaneen of rakkisu baay'eetu jira jechuudha. Sumayyaan aarii hedduu miira addaatiin jechuudha kan isiin dubbataa jirtu isaan immoo achitti wal hammatanii walitti bohaaranii maatii keessa taa'anii akka barbaadan ta'aa jiranii jechuudha. Saniifuu uummanni boru waan isinirraa baratu wanta gaarii ta'uu qabaa. Maaliif dubartiin hundinuu akkanatti jaarsi irra fuudhuu yookaan immoo haala kanaan sapiraayizii isii godhuun kun xiqqoo isii ni ulfaata ani gara kiyyaatiin akkas jedha. Saniifuu dafiitiniin waan tokko murteessitiniin gara murtiitti seenii uummanni illee waan sirraa baratu yookaan immoo waan sirraa eegu waan jiruuf wanta gaarii wayii agarsiisaa sanan jaa Sumayyaa rabbi obsa siif haa kennu yaa obboleessi eeyyameefii jira. Kana booda kaa sargii isaanii eegnaa nullee sargii isaanii nyaachuuf yookaan immoo sargii isaanii arguuf hedduu hawwinee jirra. Saniifuu Sa'idda fitiniin fuudhe hayyuun osoo hin ajjeesiin of ajjeesteetiniin akka gulana miidiyaa kanarraa duute jennee akkan haasofne jechuudha. Sargii isii akka haasofnuuf dafitiniin fuudhitiniin haatiriik nu godhe jechuudha. Haala kanaan mucattiin tuni. Akkana ta'uunis hedduu ulfaataadha hedduullee nama gaddisiisa gisee tokko wanta tokko yoo argitan namni boru maal ta'a haala kamiin ilmi namaa nama jaalataa haala kamiin namni ol fuudha yoo jettan namni kana fuutu malee of ajjeesa jedhee akkanatti tirtiruga yaa weelkum warra dhiiraa dafaatiniin qophaa'aa sinin sadhaa wanta akkana kanarraa rabbi isin haa eegu dubartiin of ajjeesa yoo jettan eega nama fuutan qalaas hundi keessanuu of ajjeesa jedha sodaachisaatiniin habtaamii wayii soqadhaattee heerumaa sinin sadhaa weelkaam haga dalagaa hojii keenya biraatiin waliin dhufnutti.